jaarraa 16ffaan duratti sirna dimookiraasii hundeeffamedha. Addunyaan marti sirni dimookiraasii akkasii eessattuu hin argamu jechuun hayyoonni ni mirkaneessu. Sirni walirkaa fuudhinsaa aangoo waggoota 8 eeggatee taasifamuun qofa osoo hin taane walqixxummaan aangoo akka waliin ga'uus kan tajaajiludha. Mallattoo eenyummaa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoos ta'ee kan tajaajiludha. UNESCOottis hambaa tuttuqamuu hin dandeenye jedhameetu galmaa'eera. Akkam jirtu hordoftoota maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya. Seenessa keenya har'aatiin sirni gadaa walii galan maal fakkaata? Uummata Oromootii fi hiika akkamii qaba kan jedhu irratti xiyyeeffannee qabannee dhiyaanneerra. Akkuma kanaan dura namoonni chaanalii keenyaa fi haaraa taatan sabskiraayib gochuun akka nutti makamtan, seenessawwan haaraanis akka isin gahanii fi laayik akka gootan kabajaan isin gaafachaa hanga xumuraatti nu waliin akka turtan affeerraan keenyadha. Sirni gadaa sirna mootummaa dimookiraasii, hawaasummaa fi siyaasaa biyya keessatti uummata Oromoon dhalatedha. Jaarraawwan hedduun duratti kan hundaa'e sirni gadaa uummata Oromootii fi sirna bulchiinsaa ta'ee jaarraawwan hedduu fi tajaajileera. Sirni gadaa muuxannoowwan bulchiinsaa fi beekumsaa duudhaa fi aadaa waggoottan dhibbaan lakkaa'aman kan horatee fi sirna siyaasaa, hawaasummaa fi akkasumas dinagdee of danda'ee dhaabbatedha. Sirni gadaa waggoottan hedduu fi beekumsaa fi muuxannoo kan kuufatee fi uummanni Oromoo akka hawaasa tokkotti gurmaa'ee jiraachuu erga eegaleen booda sirna ittiin bulmaata hawaasichaa ta'ee tajaajilaa jira. Addunyaan kun dhimma sirna dimookiraasii adda duree kanaa kan beekee jaarraa 16ffaan asitti ta'us uummanni Oromoo garuu yeroo jedhamiin kanaan durattis sirna kanaan bulaa akka tures hayyoonni Oromoos ta'e kanneen biroo kan himanii fi hanga ammaattis sirnichi kun utubaa jiruu fi jireenya hawaasa Oromoo ta'etu tajaajilaa jira. Sirni gadaa nama dhuunfaa hanga maatiitti akkasumas hanga dhaabbilee siyaasaa olaanaatti hojiirra kan ooluu fi walii waltumsuun tokko tokko deeggaruun qajeelfamootaa fi dambiiwwan ittiin bulmaataas hammatee kan qabatedha. Sirni gadaa jaarraa 16ffaan duratti uummanni Oromoo uumee ittiin bulaa kan ture yoo ta'u, kutaalee Itoophiyaa fi addunyaan hafan kan wal baran garuu yeroo addaattidha. Jaarraa 16ffaatti uummanni Oromoo fi qaroomina kutaa bahaa waliin qindoomee kan ture impaayera Itoophiyaa waliin waraana tureen boodadha kan wal baran. Yeroo sanatti waraana tureen injifannoon kan gonfate uummanni Oromoo gadaan bulu naannoowwan waraanaan injifatee to'attetti uummattoota jiraachaa turan seeraa sirni gadaa ajajuun akka ofitti hammatee rakkoonis ta'ee cunqursaan osoo isaanirra hin gahin akka jiraatan taasiseera. Kanaanis uummanni Itoophiyaa hafee ta'ee hawaasni addunyaa Itoophiyaatti keessumayyuu immoo uummata Oromoo biratti ittiin bulamaa kan jiru sirni gadaa qaroomina guddaa kan qabu hunda hammachiisaa fi sirna dimookiraasii jiraachuusaa akka beekee fi carraa akka uumedha. Sirni kun hawaasni Oromoo taateewwan siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa isaa kan ittiin to'atuu fi sarara ittiin qabsiisu ta'ee argameera. Sirna gadaatiin uummanni Oromoo karaa dimookiraataanis ta'e karaa qaamolee durstotaa salgayyaa'ii Booranaa jedhamanii waamamaniin erga filateen booda dursaan muummee yookiin abbaan gadaan kanneen keessaa erga filatameen booda waggoottan 8 sirna gadaa bulcha. Waggoottan 8 boodas yeroon aangoo abbaa gadaa filatamee waan xumuramuu fi filannoon haaraa gaggeeffamee abbaan gadaa haaraan ni filatama. Aangoonis karaa nagaan dabarsee kennama. Abbaan gadaa erga aangoo qabateen booda yookiin baaliin erga kennameefiin booda bokkuun ni kennamaafi. Akka tasaa ta'e abbaan gadaa tokko yeroon gadaasaa osoo hin xumuramin lubbuun isaa kan darbe yoo ta'e haati manaasaa bokkuu dhaaluun sirna gadaa bulchuu itti fufsiisti. Sirni gadaa uummata Oromoo biratti daangaa amantaa fi amanamummaa ce'uun tokkummaa fi walitti hidhamiinsaa cimaa kan uumedha. Dhaloota irraa dhalootatti darbee har'aa kan ga'e sirni gadaa kun UNESCOon bara 2016tti hambaa aadaa tuttuqamuu hin dandeenye jechuun kan galmeessee fi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane sadarkaa idil addunyaatti beekumsaa fi muuxannoo sirna dimookiraasii siyaasaa akkasumas hawaasummaa akka qabus kan hubatamedha. Kunis uummanni Oromoo eenyummaan isaa addunyaan marti akka beeku kan taasisedha. Keessumaayyuu immoo addunyaan keenya jaarraa hedduurraa kaasee hanga har'aatti aangoo fi faayidaa ofiitiif jecha jeequmsaa fi waraanaa kaasee lubbuun fi qabeenyi qisaasamaa wayitaa jirutti
Uummanni keenya garuu jaarraa 16ffaa fi isaan duraarraa eegalee karaa sirna dimookiraatawaatiin filannoo gaggeessee karaa nagaatiin aangoo wal ergaa fuudhaa har'a gaheera. Sirni dimookiraatawaa akkasii eessatti argamare? Sirni gadaa Oromoo kun of danda'ee uummata Oromootiif aadaa, duudhaa fi eenyummaa isaa ittiin argataa dhufse keessumaa bara 1983 irraa eegalee garuu gufuu guddaan qunname ture. Sirni mootummaa federaalawaa Itoophiyaa yookiin Addawaayeen erga hundeeffameen booda sirni guddaan kun naannoo Gujii fi Booranaatti ittiin bulmaata Oromoo ta'ee itti fufusee naannolee biraatti garuu dhorkamaa tureera. Uummanni Oromoo eenyummaa, aadaa fi duudhaa isaa dhaabbachuu fi falmii biyya keessaa hanga biyya alaatti taasiseen garuu sirni gadaasii deebi'aa dhufeef. Sirni gadaa deebi'aa dhufuu isaas mallattoowwan mul'atan keessaa bara 2008tti Odaa Bultumutti giddugalli gadaa Odaa Bultum jaarraawwan lamaa fi addaan cite yookiin badee kan ture Odaa Huleen bara 2011-12tti deebi'ee kabajamuun eegalameera. Bara 2012ttis Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu sirna gadaa sadarkaa maastariitiin barattoota leenjisee akka eebbisu taasifameera. Sirni gadaa seena qabeessaa fi umurii dheeraa kan qabu ta'uusaa irraa kan ka'een haala qindaa'aa fi sirna qabeessaan barreeffamee fi barsiifamee waan hin beekamnee fi siyaasaa fi hawaasummaa biyya keenyaatiin wal qabsiifamanii hubannoon dogoggoraa uumameera. Kanaanis sirnawwan turan hacuuccaa fi dhiibbaa akkasumas uummata Oromoo irratti gadadoo fidaniin sirni gadaa hiika bira akka qabaatu taasisaniiru. Dhaloota haaraarraa gahuusaas namoota hedduu biratti ajaa'iba ta'eera. Sababiin isaas yoo xinnaatee waggoota 150 olii fi sirna cunqursaa jalaa darbee akka haraatti hanga sadarkaa idil addunyaatti dagaagee waan argameefidha. Sirni gadaa kun deebii akka guddatuu fi uummata Oromoo biratti akka sirna ittiin bulmaataatti diriirsuudhaa fi hawaasni haatiif abbaan, jaarsoliin hayyoonni Oromoo hariiroo cimaa taasisaniin kunoo asirra gaheera. Galtiiwwan fidamaniin akkasumas yaadawwan dhiyaataniin sirni gadaa kun dhaloota irraa dhalootatti akka darbuu fi itti gaafatamummaan uummata Oromooti kan jedhuufis kanaafidha. Seenaan afaaniin dubbatamaa ture kun yeroo ammaatti daa'imummaa irraa eegalee akka baratanii fi beekanii fi sirna barnootaa keessatti hammatameera. Sirni gadaa kutaalee hawaasaa hundaa qixaan fi sirnaan waan tajaajiluu fi akkasumas bulchuu fi itti gaafatamummaa tokkoon tokkoos seeraa fi qajeelfamaan kan ramadamudha. Sirna gadaatiin abbaa gadaa kan ta'u dhiira ta'us aangoo fi itti gaafatamummaa abbaa gadaa gadii kan hin taane kan qabdus haadha siinqeenis gumaata guddaa qabdi. Sirna gadaatiin keessumaa dhiironni hawaasicha keessatti argamanii guyyaa dhalootaa irraa eegalee hanga maanguddootti waggaa 8 qoqqooddee itti gaafatamummaa fi mirgaan tarreessee kan qabu lubaa kan jedhu qaba. Miseensi hawaasichaa tokko abbaa gadaa ta'ee tajaajiluu fi umriin isaa waggaa 40 ol ce'uu qaba. Bu'uura lubaatiin waggaa 0 hanga 8tti dabballee jedhameetu beekama. Dabballeen itti gaafatamummaa tokko malee mirgi isaanii kabajamee guddachuu fi mirga guutuu qaba. Akkuma jabinaa fi beekumsa isaaniitiin maatii isaanii deeggaruu kan danda'an ta'anis adabbiin garuu sirna gadaatiin kan dhorkamedha. Sirna gadaatiin dabballeen guddisuu fi kunuunsuun itti gaafatamummaa hawaasichaa hundaati. Waggaa 9 hanga 16tti kan jiran immoo gaammee jedhamanii beekamu. Itti gaafatamummaan guddaan gaammees barachuudha. Barumsaan deebiniis yookiin guyyoota boqonnaa isaanii irratti hojiiwwan xixiqqaa kan akka re'ee fi jabbiiwwan ni tiksu ni kunuunsuudha hojiin isaanii. Foolleen immoo umrii 17 hanga 24tti keessatti kan argamanidha. Itti gaafatamummaan isaanii olaanaan isaanis manaan alatti leenjii loltummaa fudhachuudha. Foolleewwan haalawwan hundarratti hundaa'uun kunuunsa naannoo irrattis hirmaachuu ni danda'u. Loltoota qeerroo Oromoos jedhamanii ni waamamu. Onnee gootummaa fi loltummaas ta'anii ni fudhatamu. Miseensonni hawaasichaa umrii 25 hanga 32 kan jiran immoo kuusaa jedhamu. Isaan kunneenis itti gaafatamummaan isaanii olaanaanii caasaanii fi tajaajilaan hirmaachuudha. Namoonni umrii kana keessatti jiraatan akka raayyaa qondaalaa gadiitti itti gaafatamummaa kan qaban yoo ta'an daangaa umrii 33 hanga 40tti kan argaman immoo loltoota yookiin qondaaltota loltummaa dursummaa irratti argamanidha. Itti gaafatamummaa olaanaan isaanii immoo ajaja hooggansummaa fi leenjii loltummaa kennuudha. Sadarkaa dursummaa irra ga'uuf dandeettii fi muuxannoo qabu jedhamanii kan kaa'aman immoo gadaa yoo ta'an umriin isaaniis waggaa 41 hanga 48 keessatti kan argamanidha. Hawaasa keessatti dameewwan adda addaa keessatti hirmaachuun ajaja hooggansummaa kennuudha itti gaafatamummaan isaanii. Yubaan immoo umrii waggaa
49 hanga 56 keessatti kan argaman yoo ta'u, itti gaafatamummaan isaanii gorsa kennuudha. Hawaasa keessatti taateewwan furmaata barbaadan wayita uumaman yuubaawwan tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban akka dhugoomsanii fi tajaajila gorsaa ni kennu. Yuubaa lammaffaa fi sadaffaan kan jedhaman immoo umurii waggaa 57 hanga 64 akkasumas 65 hanga 72 keessatti kan argamanidha. Miseensonni gadaa kunneen itti gaafatamummaan olaanaan seerawwan adda addaa baasuu fi fooyyessuu, dhaabbilee haqaa gamaaggamuu fi abbootii alangaa gamaaggamuudha. Umurii 73 hanga 80tti kan jiran immoo gadammoojjii jedhamanii waamamu. Itti gaafatamummaan kunneen sirnawwan aadaa fi amantaa adda addaa dursuudha. Kanneen keessaa immoo abbootiin gadaa sirna aangoo walirkaa kan ittiin fudhatan sirna baallii dursuunii fi to'achuun tokkodha. Aangoon abbaa gadaa waggoota 8 shanan gadaatiin gosawwan Oromoo gurguddoo shaniin wal duraa duubaan kan dhaalamu waan ta'eef baallii kun fudhatamuu yookiin aangoo itti aanu kan fudhatu eenyu akka ta'e dursee waan beekamuu fi wal morkii fi walitti bu'iinsi jechuun hin jiru. Kana mitiiree dimookiraasii jechuun. Gosawwan shanan kunneen keessaa Boorana, Maccaa fi Tuulamaa, Arsii, Gujii fi Ituu Humbeenaa jedhamanii kan beekamanidha. Itti gaafatamummaan abbaa gadaas gosawwan kunneenii fi marsaadhaanii aangoo waggaa 40 kan naanna'udha. Sirna gadaa caasaa fi gurmaa'ina isaa tasgabbii fi nageenya hawaasummaa fi siyaasaa mirkaneessuu, guddina dinagdee dhugoomsuu akkasumas aadaan akka dagaagu yaadameeti waan ta'eef uummata Oromoo haala sirnaa fi duudhaa qabuun dursuu fi hooggantoonni waadaa waaqa lafaatti seenanii kan itti deemanuu fi sirna kana keessatti dubartoonnis qooda guddaa kan qabanidha. Keessumaa haadha siinqeen hawaasa keessatti dhaga'ummaa olaanaa waan qabanii fi waldhabdeewwan furuu keessatti gaheen qaban olaanaadha. Sirna gadaatiin kabajni dubartootaa fi daa'immaniif kennamu addadha. Dubartoota kabaja isaanii tuquun yookiin qaama miidhaa irratti geessisuun akkasumas daa'immanis ta'ee loon reebuun dhorkaadha. Hordoftoota maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya seenessa irraa keenyaatiin dhimma sirnaaf gadaa ilaalchisuun isiniif dhiyeessinee guutuudha jechuu keenya miti. Chaanalii keenyaanis waa'ee sirna gadaa wayita dhiyeessinu yeroo jalqabaatiif waan ta'eef sirna gadaa akka waliigalaatti maal fakkaata jenneeti malee odeeffannoowwanii fi ragaawwan hunda keessatti hammatamaniiru jechuun keenya miti. Isinis gorsa keessan nuuf kennaa ragaa fi dhugaa guutuu akka dhiyeessinu akka nu deeggartan kabajaan isin gaafachaa chaanalii keenyaa fi namoonni haaraa taatan subscribe gochuun maatii akka taatan viidiyoo kanas immoo firoottanii fi aantii keessaniif akka qooddan kabajaan isin gaafanna. Yeroo gaarii isiniif hawwina.